Malta de la zilamate o de la mitier. Era na buzi malengir. Oi zimbuzo na bufta de no podir na bezo. Bodara na michoba jajisa gara mato mistiga na te patega di natruve. Sadaka achul garu man tade muti de ma chuda na ko na ge na busa sila taski branda sa bare de ma chu. Gafa ani ilalu gurbijoz masilati. Waaqayyo gooftaa Yesuus nantu jedhani wayya birrii koo daqiiqaa kudhanii ol lafa deemeera addabaabayii gara golfee qanaaniitti gad deebi'u sana isarra na fuudhee deemu homaan hojiin achi dhaqaadhee lafa ka'e baajaatii jedhu illee gamatti fuullee koo deemu maali ijoollee kun innaan gamarra yoo dagamee gaafa gubbaatti dhufu itti achi walitti deemu katagaama katabiinatti dhufu magaalaan beeku badii ta'ee fi lafa tiraanspoortii koo itti kaffalanii miila koo duwwaa battise. Har'a garuu beeku. Bakka barte daame. Isin hin danda'amtu miti ijoollee Addis Ababaa dhiisu. Mudannoo dhibba shan qabdu beekne. Waaqayyo garanna ta'u. Amma tun ka'ee himedhe. Waan nuti kolfinu waa biroo nutti himtu. Garuu mudannoo keessanii wajjin barbaadanii akkasiin ta'aa ture yaani utuu jalqaba jiraate dhiyaa dhala dheera ta'e akkasiin ta'u magaalaan gaafa dhufe laftinaan galagale abaluu isaa wallaalee irrumaa jala awwaata qawwaataan egaa rabbii nama barsiisa namati lafas badhe kanaaf mudannoon koo bara kanaa isa kaan immoo gabbiraan isinitti himamaa buutanii jiru. Arawal kunamiti. Nunggu. Hal itu. Benar rawu jitu sih. Jira kami. Maka jiratan ni jiratan tu badi. Kalati mani segantan. Gara nam cesa segantan kita sahaja leti ada view. Oh tu mereka. Amin. Amin. Wakayo karatok kosi karalamasi indupata. Namni sabubatu garu injur. Ada. Iyo sudah menjadi. Lakkoofsa 17 jireenyi keenya kuni Waaqayyo karaa garaa nutti dubbataara anas ta'ee isin jireenya keenya ilaaluun dirqama dhageessanii anas ta'ee isin jireenya keenya ilaaluun of to'achuun maalirraa akka jirru naannofnee ofii keenya qabachuun gaariidha. Waaqayyotu yeroo kana namaa fida balballi araaraa arrabanaa jirtu kun warra akka isheen itti namatti jifoftu hin beekamtu yoo Yesuustu dhufa yoo insitu dhaqa yoo Yesuustu dhufa yoo innitu dhaqa kanamaafiyyuu baay'ee jireenya keenya ilaaluun dirqamadha. Guyyoonni kuni guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniin kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'in ittiin jiraatina edda sagalee Waaqayyo. Kanaaf jireenya keenya ilaaluu akka dandeenyu Waaqayyo waaqarraa ayyaana isaa naaf isinii babaa'isu. Ameen. Waaqayyo naaf isinii gargaaru. Wanta asirratti ta'u collumanne dhageenye dhiisuu darbuu sokkuu utuu hin taane amma wanti gadheen bara keenya keessa nu rakkisu tokko jira. Waan dhageenye akkuma waan ta'e kanaatti gaarbeejii keessa buunee baanee deemnaa warri jireenya keenya lafuma sana isaan jireenya keenya lafuma sana anis keessan jira qilleensi araara Waaqayyoo waaqarraa gara isiniif qilleensu. Ameen. Say ameen. Ameen. Hallelujah. Ameen. Qilleensi Waaqayyoo waaqarraa gadi isiniif qilleensu. Ameen. Jireenya keenya ilaaluun murteessaadha. Yeroo gabaabduu walalaa ayyaatan ta'aa dhaggeeffadhaa. Sittin kooruu mata duree jettuun yeroo gabaabaa walalaa qalbiitiin yaadaan ta'aa dhaggeeffadhaa. Sittin kooruu garaan koo siin baasee faana gabee gaarummaa kee dagadhu kan koo jedhuuf qabee siinanii xadhee qabee afaan buleen siin baasee ilkee amaana waraanee harka keetu buqqisee siinanii xadhee qabee afaan buleen siin baasee ilkee amaana waraanee harka keetu buqqisee. Maalan dalagee qaba sababa koo waa maraa jiraachuun koo kan keetiif akka keeffanoo jira
maalan dalagee qabaa jireenya koo waamaa jiraachuun koo kan keetii akka keef anoo jira hubachiisa isa qubatti qabnee ilaalchi nu fajjeesse utuu waan tokko dhugin fayyuman macheesse kan takkatti siqannee takka moorraa siqannu abaluusaa wallaallee dhaabannee dinqifannu lolaa gaaraa lola'u waan qaroomaaf ammayyaa qullaa nama taasisee namarraa baasee wayyaa lolaa gaaraa lola'u waan qaroomaaf ammayyaa qullaa nama taasisee namarraa baasee wayyaa humna namaan ol ta'ee lolaan gaaraa lola'u waan qaroomni kun fide hundumti isaanuun ta'u as teenyee Awurooppaa addunyaan ollaa bunaa faayidaarra miidhaasaa adda baafnu waan kana warra qaroomni sobee mataan miilli wal darbee seexanni bara dhumaa jireenya isaanii sarbee dubartoonni wal fuudhuu irris dhiira akkasaa adda baafachuu qabnaa dhufa wanta fokkisaa dubartoonni wal fuudhuu irri dhiira akkasaa adda baafachuu qabnaa dhufa wanta fokkisaa seera waaqayyo baasee isa jalqabaa ganamaa kan nama cabsisiisu beekumsaa kun seexanaa yoo waa'een waraa kaasu namni qarooma sababeessa beekumsu laasaa darbees du'a nama balleessa isa gamas yaarkifnee finnee of bira keenye miilla utuu asiin kaasin yaadan Yuurooppiin keenye yaadaan mataadhaa cabnaa addunyaan ollaa yaadaan mataadhaa cabnaa addunyaan silaa ollaa yaadaan mataadhaa cabnaa addunyaan silaa ollaa miilla utuu sun fidin Ameerikaa ma oolla yaadaan mataadhaa cabnaa addunyaan silaa ollaa miilla utuu asiin fuudhin Awurooppaa ma oolla gadagaltoosa ta'ee miilla mataa fakkaatu bara jireenya caalmaa namni du'a jaallatu dhugaa gabaarraa galchee namni sobatti riiree seenaan dhugaan qaleessaa arra doosaa jiraare jireenya usuun taane cubbuun du'uma dhalaa namni hubannaa qabu dhugaa jiru xiinxalaa siidaa irrisaa keessi qalamiin bareechame reeffatu keessa jira banameetu dhaalame irra isaatiin bareeda keessatti baatee du'a qaroomni gooftaan alaa omaayyuun qabu bu'a beekumsa kan jedhame du'a naman balleessu seexana malee inni sammuu nama naannessu waan argine simachuuf lafaa kaanee qoommaane seexana bara dhumaa akka afaan hin buune waan argine simachuuf lafaa kaanee qoommaane bineensa bara dhumaa akka afaan hin buune waaqayyo nu haa gargaaru wala tokko uttan baraa yeroo biraa akka kanatti wal agarraa baay'ee dhimma kanarratti hojjedhaa warri koree dargoota garee keessaa kana ijaaruun keessan baay'ee namatti tola wanti